Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota chaanaala kiyyaa hundi keessaniyyuu baga jiraattan jecha har'aan tana nyaata ajaa'ibaa qabadhee isinii dhufe. Innis maali jechuun keessaniin oolu akkaataa saambuusaa foon handaanqoorraa hojjetanii warroonni chaanaala kootiif haaraa taatan like subscribe gochuun maatii naa ta'aa isiniin jecha inshaallah. Akkaataa foon handaanqoorraa hojjetamu wantoota barbaachisanii shunkurtiidha, kaarota, toomii, zanjabila, qullubbii adii jechuudha fi foon handaanqoo kun shunkurtaadha. Amma shunkurtaa murannee distiitti naqanneerra. Bohaaraatii yookaan qimamii jechuudha. Kun qimamii yookaan maajii jedhama. Filfila aswadiidha. Qimamiidha, soogiddaa jechuudha. Gamanumaan karaa foon keenya daakachuutti dabarraa. Kun kisbaraa bartuunis jazara yookaan kaarotiidha. Foon murachuutti dabarraa jechuudha. Foon isa kanatu bareeda. Shunkurtiin yoo xiqqoonuuf bishaan keessaa dhume zayitiitti godhanna. Amma bishaan keessaa dhumutti obsina. Zayitii xiqqoo qabitti godhanna. Baay'isinaa zayitii jechuudha. Warri maashina kana qabdan maashina kanatu bareeda foon handaanqoo daakudha jechuudha. Maashinni guddaan foon horii daaku foon handaanqootti daakne bishaan godha. Bulleessa sirriitti daaka jechuudha. Kanaafiyyuu maashina kanatu irra isinii bareeda. Warri foon handaanqoo saambuusaa hojjettan maashina kanatti daakadhaadha. Akkanatti xixiqqeessitanii murtanii sana booda maashinatti naqattu jechuudha. Tursiistanii xiqquma marraa lamaan tokko daaktanii keessaa naqxan kun akkanatti daaka. Bareeda jechuudha. Maashina isa kaanirra kanatu irra bareeda. Kan akka kanatti jechuudha. Akkasii amma daaknee finnee goggaa shunkurtiin akkanatti magaala'ee shunkurtii adii osoo hin taane yoo inni bifa jijjiirrate foon finnee itti naqna. Sana booda sirriitti hammasna. Foon eegatti naqnee jechuudha. Sirriitti shunkurtiidhaan waliin geenya. Asirratti wanti hubachuu qabdan daqiiqaa 5 tursiistanii sana booda sirriitti hammastanii. Maaliif bishaan baay'ataa foon handaanqoo waan ta'eef jennaan bishaan ittiin godhinaadha. Sirriitti akka inni firfir jedhu yeroo martan akkasiin hin dhimneef jechuudha. Yeroo saambuusa irratti naqattan akka kanatti sirriitti hamma inni bishaan fixatutti daqiiqaa 5 tokko hin qadaaddanii bishaan qabaa kunuun argaartanii akkanatti sirriitti gadi gootanii takattaktanii sirriitti rurrukuttanii yaanii akkasiin firfir jedhu gizee saambuusa irratti naqxan akka inni hin jajjabaanne jechuudha. Amma inni bishaan fixatutti sirriitti akkasitti daqiiqaa 5 hammastanii yookaan ol nyaachistan jechuudha. Yeroo ol nyaatennoo bilchaatee kana fakkaataa bishaan malee jechuudha. Amma kaarotaa fi zanjabilatti godhanna. Zanjabilaa fi shunkurtii qullubbii adii jechuudha. Qullubbii jedhama biyya keenyatti. Yookaan immoo biyya arabaa ta'e toomii. San booda immoo eega shunkurtii qullubbii fi zanjabilaa ol nyaachifnee bohaaraatti godhanna. Soogiddaa fi bohaaraatti godhanna. San booda ol nyaachifna. Sirriitti ol nyaachifna. Bohaaraatii fi foonicha ol nyaachifna. Yoo barbaree kanaa qabaattan baay'ee bareeda daakamaa barbaree isaa jechuudha. Barbaree biyya keenya jechuudha. Sirriitti ol nyaachifna. Akka inni ol fudhatu jechuudha. Bishaan ittiin godhinaadha. Yoo inni bishaan xuuxee fixe itti gootan jechuudha. Qimamii yookaan bohaaraata.
San booda daqiiqaa 5 booda filfilroomii yookaan qaaraa faranjii biyya keenyaadhaan wayi nama hunguu qaaraan kun guddaadha. Isa sirriitti dhoqqos gootanii murtanii itti gootanii waliin hammastanii achi kaatanii kaarotii hin gashartan kaarotii achi kaatanii kaarotii itti gootanii san booda waliin nyaachiftan akka inni qimaagamame hundaan ol fudhatu jechuudha. Sirriitti waliin nyaachiftanii san booda daqiiqaa 5 giddaatanii keessanii kunoo kana fakkaataa jechuudha. Daqiiqaa 5 booda bardoonis kizbaraa shamataa biyya arabaatti akkas jedhama. Biyya keenyarra bardoonis manatti fakkaata. Isatti naqattanii achi kaatan waliin hammastanii yookaan ol nyaachiftanii jechuudha. Daqiiqaa 3 tokko irra tursiistanii ibidda jala cuftanii sirriitti ol nyaachiftanii san booda daqiiqaa 3 tokko eega ture booddee ibidda jala dhaamsitanii akkasiin qorru jechuudha. Garuu moodoon mariin dura yaasinii qorru daqiiqaa walakkaa wayii teessistan akka inni qorru jechuudha. Maaliif yeroo martan isiniin dhibu akkasii amma karaa maruutti deemna yookaan saambuusaa hojjechuutti jechuudha. Saambuusaan kun gosa kanan jaalladha. Garuu gosa lama jira. Inni kun xiqqoon jajjabaatan caccabaa gizee martanii isa kanatu bareeda. Isa pilaastikaa kana jechuudha. Akkanatti kaayyattanii irraa murtanii jechuudha. Achi kaaftanii foon handaaqqochaa yookaan kishinaa gootan san fiddanii irratti naqattanii malaagaa tokko maankaa tokko jechuudha. Maankaa guddaa tokko ammoo kanatti irratti naqannaa. Warreen chaanaala kootiif haaraa taatan asuma subscribe godhaa na jajjabeessaa. Yaada qabdan koomentii jalatti kaasiniin jedha. Kunoo marrachuudha amma kanatti. Akkasii yoo isinitti tolee subscribe like gochuun dagatinaadha. Yaada keessan kennadhaa isiniin jedha. Kunoo akka kanatti marree jechuudha. Asuma warroonni musliima taatan ramadaanni waan dhiyaateef jennaan isin yaadachiisuufi jechuudha. Urgaa ramadaanati. Kunoo akka kana fakkaata. Warri zayitiitti xaabbafachuu barbaadanis warri maashinatti xaabbasuu barbaadanis kunoo ani maashinatti xaabbase waaw hin bareeda jechuudha. Like subscribe gochuu hin dagatinaa. Maatiinaaf taana jajjabeessaa. Assalaamu alaykum.